السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan YouTube channel Halima Quruxuu welcome hordoftoota kiyya. Ashama bakkuma jirtanitti alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne nageenyi kiyya isin haa ga'u. Xiqqaa guddaa Oromoo kutaa 11 keessaa Musliima muraayyuu bakka jirtan maratti egaa hordoftoota YouTube channel kiyya warroonni na hordofaa turtan na jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan guddaa dachaa haa ta'u. warroonni haaroo taatan gara YouTube channel Halima Quruxuu bifa haaroo taatan asumaan itti dabalamaatii ta'a subscribe godha. Yoo isinitti tole immoo like share hin dagatinaa commentii yaada keessan na jajjabeessaa barreessaa waan isinitti tole like godha isin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya akkuma san barnoota YouTube aappii garaagaraa waan beekurraa isiniif dabarsaa akkuma san gorsa garaagaraa isiniif dabarsaa. Egaa gorsi kiyya har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan nafu warroonni jajjabeessaa turtan osoo naanifatiin maatiin haa taatan like share and subscribing commenting galatooma galanni keessan guddaa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kan har'a qabadhee dhufee waa'ee yeroo ammaa kana bultii namaa yeroo ammaa kana keessattuu keessumayyuu biyya Arabaa keessatti biyyoota garaagaraa keessatti namoota bultii ijaarratanidha gorsi kiyya. Maaliif namni miidiyaa fayyadamu tokko dirqama wanti itti mul'ate tokko hanga beekuun gorsa irraa namaa kenna. Kanaaf akkuma sananillee gorsa nama isinii gorsa gabaabduu ofii kiyyaa miidiyaa kanarratti wantoota deemaa jiru namoota yeroo muraasaaf bultii ijaarratanii eegasii bultii ofii yookaan miidiyaa irra fidanii bultii ofii diiganii yookaan immoo miidiyaa irratti jaarsummaa barbaadanii. Egaa hordoftoota kiyya namni tokko osoo bultiitti hin seenne dura awwaala itti yaaduu barbaachisa. Bultiin taphaa miti ammallee jaalalli illee taphaa miti nama dhugaa wal jaalatetti ammallee nama boruuf har'aa hanga jiru waliin jiraannaa jedheetiin namni wal abdatu tokko bultii ofii qilleensarraan oofu yaa obboleeyyan kiyya. Bultiin obsa barbaachisti. Ani viidiyoo kee irratti waa'ee abdii walloo jedhu sanarraa kaasee waa'ee haadha warraa isaatiin gargar ba'anii viidiyoo irratti hojjedhee viidiyoo tokko dubbadheetiin jira. Ammallee akkuma san viidiyoon sun waa'ee ilmoolii irratti gatu irraa fayyadamtanii YouTube kee jala seenatii dhageeffadhaa waan isin fayyadan like share godha yoo isinitti tole. Egaa waa'ee viidiyoon kee ammaa kun immoo osoo bultiitti hin seenneen duratti jaalalli maalii? Namoonni tokko ebal wal fuudhaa ebal wal jaalataatiin yookaan akkanuma ol ka'eetiin sargii godhachuu ni mala yookaan wal jaalachuu ni mala. Nama beeku irratti jaalalli maali? Dambalii jaalalaan hordoftanii raadiyoo dambalii jaalalaa jaalalli maali? Namoonni tokko argatanii dambalii raadiyoo jaalalaa irratti yoo waa'ee jaalaluu ibsatan jaalalli jechuun maal akka ta'e gadi fageenyaan osoo qorattaniitiin walitti dabalamtanii qilleensa irratti yeroo gabaabduu keessatti obsoolii dhabdaniitiin waliin gattanii. Ka dhiirallee ka osoo ni kaadhatee wal dhiisu ka dhiirallee ta'ee dubartillee ta'ee sillachuuf gorsi kun isin fayyada. Hori isinitti illee commentii like gochuun dagatinaa subscribe illee gochuun dagatinaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole jechuudha gorsi kiyyaa jabaadhuu bareedaa hojjettan commentii jala barreessa. Egaa jaalalti maali? Namni ka beeku irratti jaalalti jabaadha. Bultiin maali? Bultii ijaarrachuun maali? Namni ol fuudheef bultii ijaarrateef fiiganii ijaarrachuu osoo hin taane ammallee osoo waliin beekin jaalalatti seenuun borummoo miidhaa fida. Isa kana irra caala yeroo ammaa kana bultiin nama ka diigamaa jiru. Haalaaf amala walii baratanii haalana walii hunda barataniitiin jaalala keessa illee seenanii jaalalli akkami? Jaalalli dhugaa jiraatte namni bara osoo duniyaallee dhabamte waliin jibbu. Maaliif bishaan burcuqqoo takka illee dhugdee bulte jaalalli gahaadha. Ka fakkeessaaf osoo hin taane nama dhugaa wal jaalate jireenyi waddadee jedhama tokko amma yeroo sababaa godhatu jireenyi waddadeetiin
jireenyi wanta inni maallaqatiin dalageetiin galeen wacii mana keessaa wanta tokko dalaguuf yoo hin geenne santu wal nama dhabsiisaa. Jireenyi qaala'e. Jireenyi yoo qaala'e nama mara qaala'e waa nama tokko bichatti qaala'e. Jireenyi qaala'e immoo dirqama namni dalagachuu qaba. Socho'uutu niin qaba. Hanga dandeettii ofii socho'uu qaba. Jireenyi nama hundatti qaala'e. Nama tokkoo miti nama maatiittuu qaala'e jireenyi. Mee namni maatii baay'ee qabu sun akkam ta'a? Biyya keenya keessatti jiraataatumaan jira. Jireenyi yeroo ammaa kana qaala'e namni biyya keessa mana ijaarrachuu hin danda'u. Meeshaa gahaa mana keessatti godhachuu hin danda'u. Jireenyi qaala. Ulaatiin xiqqaattollee waan afaanirraa gara funyaanii jedhan naggaadeen. Maalii dalagaan akkamii yoo jedhaniin waan harkarra gara afaanii ima arganna waan biraan argannu jedhan. Akkuma sanii namni waan ittiin nyaatee waan ittiin dhugee buluu hin dadhabu. Wallaahi namni yoo dhugaa wal jaalate uuma xiqqootu nama gaha. Akkuma san honni hunduu ni barakata. Kamanallee waan beekurraa dalagee dubartillee jechuudha homa ta'e dalagee yoo danda'e immoo karaa biyya arabaa kana deemeetiin hin dalagate innillee biyya keessa maallaqa xiqqoo qabatee dalageetiin hin qabeena nama kanaa walitti qabeetiin yoo fooyyes akkasittillee namni ni jiraata. Biyyuma keessattuu walii galanii waan yoo biyyallee hin bahu ka jedhan taate dubartillee waan mana keessaa isii ilaallatu waan tokko dalayte dirqama alaa manaa dalagu dhiirrillee akkuma isaan dalageetiin waan barbaachisu inni waliin jiraata namni dhugaa wal jaalatu. Kanaaf namni yoo dhugaa wal jaalate ilmoollee yoo godhate wanni isa diiguu hin jiru. Namni yoo ilmoo godhate kalee wal jaalate eegasii ilmoo godhate jaalalli sun hin dabalaa yoo ilmi argame jidduu namaatitti. Maaliifii dhabdullee ilmoo keessan wajjin kolfiteetiin hin gammaddeetiin hin jiraattu. Bir ilmoon keetu dibbirtii sirraa baasa yoo allee dhabdullee gammaddeetiin wajji kolfiteetiin hin gizee dabarseetiin hin taphattu. Walaakin namni kanaaf jedheetiin hin bultii ofii. Yoo jaalalli dhugaa hin jirre immoo kalumatti dhiisuu wayyaa. Osoo qilleensarra waliin oofne, osoo waliin hubanne, osoo waliin qoranne bultitti seenanii bultii diiguun sirrii miti. Kanaafuu awwala itti yaadaa, wal qoradhaa, wal baradhaa, jaalala dhugaa waliif kenna jaalala dhugaa jechuudha. Kari dhiirallee ka dubartillee dubartii takka jaalatteetiin tabraa yoo jaalatte harka irra caalan amma dhiira. Dubartillee hin jirti takka osoo dhiirri jaalatu dhiifteetiin gara biraa deemtu. Dhiira bichaa miti dubartillee hin jirti. Garuu harka irra caalan immoo dhiira. Osuma dubartiin wajjin jireenya keenya fooyyeffanna ni guddanna ni dalaganna. Wajjin bulosoo tabiraa qalbii ilaala. Jireenya kana keessatti namni takka horatu dadhabe tabiraa dhiisiti. Maaltu nama dhoorgaree jireenya osoo qaneen hin jiraate takkatti of bira qabatamaa gara biraan oofan. Takkatti tanaayyuu sila akka gaariitti waan isii barbaachisu godhanii fi sarraatanyaa qaxaraniif akka shariyaatitti jechuudha. Akka gaariitti yoo qabeenne gahaan jiraate isii akka gaarii bulcheetiin waan itti barbaachisu godhatteetiin sarraatanyaa qaxaraniif shariyaa isinii ajajee fuudhuu ni dandeetta. Ka yeroo ammaa kuni garuu shariyaan ajajee bichaa sammuu seef godhate malee ana hoo shariyaan maal na ajajee ka jedhu hin jiru. Warri haala shariyaatiin bulullee nima jira. Irra caalan garuu shariyaan afur nu ajajee fuudhuuf akka isheen baanu morma dheeressaa malee ana hoo shariyaan maal na ajaje akkuma isaa dirqama dubartii afur fuudhuu shariyaan ajaje san ammallee niitii tante awwala akka gaariitti waan isii barbaachisu gootee fi bulchiteetiin qabeenya qabaatteetiin sarraatanyaa qaxartee fi isiinuu akka manaan baane jechuudha. Dubartiin qabeenyuma dhafaa fiyya namaa deemti malee osoo dalagaan biyya jiraate osoo qabeenyi jiraate wanni isiin kushiinaa namaa keessatti du'i diccituuf hin jiru. Itti toleeti miti ka kushiinaa namaa keessatti du'i diccitu. Bariisillee mana ofii kana keessatti akka gaarii dibattee uffattee mana ofii keessatti rahaa godhattee mana ofii keessatti dalagattee jiraachuu barbaaddi. Biyyi namaa alamii miti gammachuu miti.
ilmoon namni dhalu nama arrabsitu nama ergattu rakkinnaaf namni waamee gadi dhuga. Osoo kana beekee dhiirri tokko osoo akka itti asiinu jirru beekee fuudha miti xiqqooma waan dubbatu. Osoo akka ittiin jirru beekee jechuudha biyya namaa kana keessatti. Kanaafuu shariyaa 4 fuudhuu heeyyamee sanbichaa yaada malee shariyaa isii awwala horachuu qabaa. Isii biyya namaa shariyaan nan ajaju isii biyya namaa oofee ergadhee maallaqa irraa nyaatu jedhu hin jiru. Kanaafuu fuudhuun nama dhibu yoo qabeenya gahaa qabaatanii dubartii tana fuudhaniitiin mana ofii keessatti waan isiin barbaachisu haala gaariin gahaa godhan yoo qabeenya akkasii qabaatan horri qabeenya niitii ofii osoo biyya namaan erganne haala gaariin bulchitaniitiin sarraatanii qaxartaniif waan isii barbaachisu gootanii fi qabeenyi tirfii isiin jiraate fuudha shariyaa isin ajaje. Walaakin isii kusheenaa namatti waggaa dheeraatiin gubdeetiin shariyaan 4 ajaje jettee isii fuudhu akkuma san shariyaan sillee si dhorka. Isillee biyya namaan oofin qabeenya kee gahaa yoo qabaatte qofa. Isii biyya namaa isii rakkinnatu isiiyyuu biyya namaa ofirraa si oofe. Kanaafuu haala kanaan ka dhiirallee ka dubartillee wal jabeessaa bultii teessan jabeeffadhaa. Bultii yoo wal jabeeffatan yoo wal yaadan yoo wal kabajan yoo wal obsan akkuma sanni guddataa jireenyi illee ni fooyyamaa barakallee ni dhufa. Kanaafuu barakaan yoo waliin galle barakaan hin jiru haga fedhanillee yoo xaaran. Kanaafuu bultii waggaa dheeraa biyya namallee hin taa'ina yaa obboleeyyan kee. Waggaa 3 yoo dalayte 4 yoo dalayte kalas gali. Waggaa 8 jireenyi guutu kanallee guutee gala. Gana lammata asin deebu kanallee fultaqqeema guutee gala hojjette sirrii miti. Nama baay'ee ilmoo dhabe akkanatti waggaa dheeraa biyya namaa ture. Ila fooqii bilillee fakkaatu yoo ijaarte boru yoo ilma hin qabne dhiirsi keellee sin barbaadu. Jiruun duniyaa wajji tolti. Meeqa kamii ka fuudheetiin isiin ilmoo godhatudha. Dhamnaan ka dhiiseetiin tabiraa fuudhe. Masii fira rigaaf sammanni ati arra waggaa dheeraatiin ulaagaa hunda guutuuf ati teetteetiin waggaa dheeraa ilma kan kee hin argatin. Duniyaan ilmaan turti. Waggaa 4 dalayte san kabizaa xiraati ittiin dalagadhaati. Galaa ilmoo teessan godha waggaa dheeraa biyya namaatti fixina. Bilis namni tokko akka waggaa 4 irraan tarre yoo ilmoo teessan wajjiin gammadanii jiraachuu barbaadan. Isinitti haa fuudhanii qabeenya isin waggaa 10 waggaa 12 mana waa hunda bareechitanii mana guddaa ijaartanii isin fayyadu kun ilmaa wajji tora. Yoo ilmoo godhattan galaa ilmoo 3 4 2 godhadhaati ilmi keessan sun yoo isinirraa baay'ee bariifa jetteessan tana dhaala. Ati arra mana tolchiteetiin ilma yoo hin qabne faajeteetu namni sirra dhaalu hin jiru boru. Kanaafuu ani isa kanaaf isinin jedhee obboleeyyan kiyya wal jabeessaa. Gizeen ammaa kuni ka wal jabeeffatanii ka ilmoo ofillee jabeeffatanii boru ilmoo ofiitti qabbaneeffatanii boru ilmoo matee tanaan si tartii warra ilmoo tante obsiteetiin guddifatteetiin jireenya kan kee walii galtee jireenya kee jajjabeeffatte. Kanaafuu wal jabeessaa yeroo ammaa kana dhalaan takka ni jirtii tamaraatte jechuudha. Bultii maatii obsiteetiin jiraatteetiin abbaa warraa kan kee qabatteetiin jiraatan sirratti bultii teetiratti seenuu barbaaddi. Bakka dhiirsi isii sun dhiirsa gaarii dhaqqaanillee itti heerumuu qaba kalammataan daddabalatuu qaba shariyaadha jetti. Ati obsiteetiin haalaaf amala gaariin abbaa warraa kan kee qabatteetiin jiraatte. Isilleen akkuma san kabraa yoo itti heerumtee haalaaf amala gaarii yoo qabaattanii bultii maaliif haalaaf amala gaariin qabdu si? Bas dhiira haalaaf amala gaarii qabu barbaaddi malee ofii haalaaf amala gaarii hin qabdu. Osoo haalaaf amala gaarii qabaatte dhiirri fedha isii fuudha. Osoo naamusa qabaatte naamusaaf haalaaf amala gaarii waan hin qabneef nama isii fuudhu yoo dhabde kana gaa niitii ofii wajjin jiraattu san irratti dabalamuu feeti. Kanaafuu bultii keessan jabeeffadha. Isin ka awwalaa dhiiftanii ka kanarra caalu argadha yoo jettan ka san caala badatti dhufuun mala. Maaliif ganama rabbiin walitti isin dabale san nasiiba alhamdulillah jedhaatanii wajjin jiraadha. Yaa rabbi naa qajeelchi yaa rabbi naa laafis jedhaati haalaaf amala gaarii waliin wal qabadha. Dhiirrillee dubartillee gorfadha. Atis abbaa warraa kan kee gorfadhu waan inni dogongore
atillee haadha warraa kan kee waan isiin dogongorte gorfadhu, waliin jiraadha, waliif obsa. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon biyya kanarraa isinii qabadhee dhufe kana fakkaataa waa'ee bultiitii fi waa'ee warra ilmoo ofii gatee deemuu viidiyoo isinii dalageetiin jira. Itti fayyadamaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti hordoftoota kiyya.